kee baddalaa siree. Tokkee. Deemi bayi hatas keessaa bayi qomaadha. Deemi bayi kan akka keetii kan nama arrabsiisaa jiru. Deemi bayi as galaan sinseeni wallaahi. Laa nan baasin. Bayi. Hindaataa bayi. Nambaasin. Nambaasin. Asli bakka ana miti asli tu si barbaada bo. Ana barbaada. Tokko ana si barbaada akkam tokko. Sodaa keessa. Maalirraa barbaada? Sodaadha ka sodaan sodaadha. Deemi sodaa maalii deemte miti duraan. Otuu isii of jalaa qabduuti miti kan baatee abiyyiin arrabsuu turte kan baatee ana arrabsuu turte waan hin viidiyoo hin qabne viidiyoo keeti jettee shooppii ofumaa keetiitti qaanfatte bara asli qoy asli baga dhuftee sana ofumaa keetiif itti qaanfatte an dalagaa kiyyaa miti waan akkasiirraan bilisa baatuudha. Baga si fidee dhufe Mubaarak. Ani takkaasii naasa'een beeka arraba kee kana dura goguudhaaf jedhiiti natti mi kana. Asliitu walitti nu naqee sagalee sana bira jira kan Mubaarak jechuudha. Bililleetti ergatee tokkee naa kadhadhu asliitu walitti nu naqaa jira malee an tokkee nan jaalladhaa jedhe. Asli rabbiif rasuulii jedhi. Qabrii bor itti galtuuf arraba kan kee kana goguu jedhiiti. Aniifati takkaa waliin haasofnee beekna. Walaa feesbuukii irra haa ta'u, walaa keessaan haa ta'u waliin haasofnee beekna. Tokko amma dubbii gaafii keellee sii deebisa. Dura gaafii kee sii deebisuun duratti kalee galgalee argite taate abbichuu kee galatoonfata ture arallee galatoonfata oolee ijoollee badhaadhinaa Abdishaa Aggaaroo haa. Akkana gootu barbaadaa ture obboleettii kiyyaa soddaatidha. Tokko furatti waggaa darbe kan wallolle saniif waa'ee viidiyoo sanirratti dhiifama naa godhii san dhiifama naa goota. Okay, maaliif iyyuu ati akkas goote an waan hin keessaa hin qabne an nama akkasiitii miti, an nama sagaagaltuu miti, an nama hattuu miti, nama baalagee miti, nama kabajaa qabu dhalee na guddisee jira. Intala kabajaa mana kabajaa keessaa baheedha an barkaan feesbuukii kanarratti bahee maraadhe. Sabni konkoo gizee hacuucamee jedhu ani kottaa abiyyiin deeggaraa anaa jedhu takkaa agartee jirta amma nasirra bahee iyyuu keessaa takkaa agarteetta abbaa feetan deeggaraa garuu abiyyiin hin xiqqeessinaa jechuu malee an kottaati jawaariin dhiisaati abiyyiin deeggaraa maarroo keessan dhiisaati abiyyiin deeggaraa namicha bututaa sana maanni maqaan isaa naan galu daawud jedhan sana isa dhiisaati kottaa abiyyiin deeggaraa takkaan jenne an abbaa feetan deeggaraa abbaa feetan jaaladhaa abbaa feetan kabajaa mirgati isinii kennamee jira. Garuu saba keessan hin xiqqeessinaa dhala saba namaa hin sarbina kana hankoo iyyuu malee an takkaa kottaa kana deeggaraa isinii hin jenne maalirratti maal jettee maqaa koo na balleessitee akka kan maqaan koo nan banne gaafa sanas isinumatu badee jira yeroo hunda narratti yaaltanii jirtanii fonqolcha narratti yaaddan illee na fonqolchuu hin dandeenye hanga dhaatti. Tokke muri video wallahi. Okay, amma dhiifama koo namni kun azala qaba anin kun osoo du'e ergite osoo ati Amma dhiifama osoo waliin argin azala qabna osoo waliin argin yookiin yoo ande yookiin asii osoo lubbuun jirru dhiifama naa gootu fi ati intala durbaati ani obboleettii qaba jaartii qaba haadha qaba. Atillee obboleettii kiyyaa intala durbaa akkasitti arrabsuu kiyyaafin dhiifama si gaafachuu barbaade dhugaadhaan si fonqolchullee dadhabeen dhiifama naa godhii siin jedhe baramma si miidhe. Koigaa amma akkanan siin jedhu maaliif anoo siin tuqne si bichaa miti bar silleen komadhu maaliif kan hin komadhu ijoollee keenya ijoollee jimmaa maqaa jimmaadhaatti jimmaan osoo hin ta'ini kan abbaan bakka biraatii dhufe haati bakka biraatii dhufte jimmaan keessatti dhalatanii maqaa jimmaa xureessan jechuudha. Warri diina narratti bitee alagaa diina natti bitee diinaa na kennee hanga summiin na ajjeesisiisu hunda kan na gahe nama biraa osoo hin taane maxxee jimmaan keessaati jechuudha. Warra jimmaan dhahalate jechuudha. Kanaafi anoo sin beeku takkaasi tuqeellee hin beeku wallahi jaartii keellee kabajuun ture gwaddeenyaa kooti wajjin hin gizee hunda maqaa jaartii keetii haasa'u turre jechuudha. Isin lafarraa kaatanii shurrubbiin lafaa ka'ee viidiyoo intala harsii tokko suuraa kiyya san huccuu wallaggaa uffadhee feesbuukiin kiyya hundi suuraa konkoo bichaa suuraa kooti ani suuraa gadhiifachuu hin sodaadhu jechuudha. Maaliif fuula kiyyas rabbiin bareechee na uumee jira akkasitti bareedduu kana jechuudha. Kanaaf
Foggattuu miti an jechuudha. Fikir Mexico Takkittiin narraa buqqee hin beeku, na dhukkubee gurraacha hin beeku, xirsiin kan koo kan akkasii kana jechuudha. Hidhiin kun asiin ga'u jechuudha. Kunooti ilaala. Argitanii? Argite? Haadha jaalalaati barate. Kanaaf ani nama jibbaallee hin beeku, nama hamachuullee hin beeku, waan an dubbadhu ifatti baheetan dubbadhaa jechuudha. Asii awwal marraa eenyuun na jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee Jimmaa keessaa qeerroo guumaa otuma Abiyyii deeggaru jechuudha. Suuraa koo liivirraa kutee intalli kun abbaan harsiidha, haati harsiidha, abbaan Jimmaadha jedhe. Harsiin goota, harsiin leenca. Nama isin na arrabsitanu kana, na xiqqeessitanu kana, harsiin nama guddaa jechuudha. Kofaleen keessaa bishaanii fi gabatee miilatti riqatanuu fi fooxaatti naa goggogsan nama fudhatanii naa dhufanidha jechuudha. Siree isaaniirra na kaayyatanii jechuudha. Isiniif anima. Gandaanillee takka nama arrabsee hin beeku jechuudha. Isiniif anima. Beektuu wayitii barate dhugaa rabbii sitti wallaala nama qabachuu wallaala. Atuu haati koo harsii taate illee ittiin gammada malee ittiin gaddu jechuudha. Maaliif harsiin Oromoodha goota meeqatu biyya isaatii jedhee dhumatee jira jechuudha. Tokko jedha kunis wallaaluma keessaa kan ka'e jechuudha. Jaafiyyee otuma Abiyyii deeggaru suuraa kiyya liivirraa kutee intala kana bakka argitanitti ajjeesaa jedhe. Mee maaliin godhee jira kunis ijoollee Jimmaati. Lama jedha. Haddanan dubbadda tamrii sanyii Abiyyii tamrii abbaatamaa otuma Abiyyii deeggartu suuraa korraa kuttee kun amma Jimmatti dhalattee kun amma Jimmatti dhalattee naan jette. Kan diinaaf na kenne kan du'aaf na kenne maxxee Jimmaan keessaati malee harsiidhaaf argee miti. Dhugaa jirtuun dubbadhaan. Ijoollee Jimmaa keessaa immoo kan na jaallatan kan na deeggaranu ijoollee irra guddoon Abduuse irratti baradhe mootu Abduuse si arrabsu argee si baradhe ummaan maaminaamin jedhee gurbattii Abduuse jedheen buujalaamee as jirtu takka bira. Galatoomi jedhu jechuun imaamaa jechuun idmee tsaggaa nama. Jara sabiyyii ol godhan jarri anaan dullattii jedhanu bari gaafa haati jarri anaan dullattii jedhanu kuni bar gaafa haati koo na deessu gari dugda isiidhaa mudhii qabanii ta'a jaruma dulloota malee anaa miti. Dullattii ta'us illee karaarraan dabne an akka jaraa karaarraan dadabsuudha jedhaniitu waliin arrabsan jechuudha. Fonqolcha kana hunda nama beeka taatanii ana takkittii san daaboo mucaa namni tokkittii kanatti jechuudha ana takkittii kanatti nama takkittiidha bar. Nama meeqaatamaa akkuma juuntaan abbichuu dadhabdetti si dadhabne bar waggaa meeqa siin taaggalle. Onneen geetiif onneen abbichuu tokko. Sanyii isaati kaan sanyii Abiyyiiti baru maal isaa akkan maal isaaf maal akkan ta'u hin beektanu bar. Giiftii qomaa inni warra bajaajatti warra jaartii. Sanallee dhiistanii amma kaatanii Kairoo keessaa fi Kuweet keessaa maaliif takkittiin maqaa nu balleessiti takkittiin bari kijibaan maqaa namaa waamtee arrabsiti. Ragaadhaan gadi baaftee ragaa wajjin dubbatti badii namaa jechuudha. An badiidhaan isin arrabse malee lafaa ka'ee isin hin tuqwan. Eenyu nu taanaan jechuudha. Nama badii balleesse immoo ijoollee Jimmaati jedhee takkaatii seeraan. Tokkee. Kanaafi. Asli wanta si gaafadhu takka jira. Maaliif maal yaaddee gaafa sana ati maal yaaddee waan hin qabne tokko sana fuutee akkasitti kan na goote maaliif obboleettii osoo qabdu. Tokkee bannaati waan waggaa sadii abdeebistee na boochisin ani akka feesbuuk irratti nama arrabsanii miti garaan kiyya laafadha waan waggaa lama duraa as fuutee haarawatti akka seenayeetiin hin boo'u nan godhini amma rabbii jedhi goot dhiifama naa godhi bakka iqirtaa koo nama beekatu koo dhiifama nama gaafatatillee beektuu ta'i akkuma beekee mucayyoo tana itti balleessee dhiifama si gaafadhetti atuu jette amma wanni ati gaafii keetii fi atuu jette
yeroo ijoolleen keessan Abduu Seenfaa warri amma tireef maqaa waamte faa si arrabsan argee anillee viidiyoo kee yeroo sanatti nama argite bakka arrabsitaa mucayyoon tun akkamitti nama argite arrabsiti bammiloo akkuma ati saalfattee feesbuuka kanarraa nama arrabsuu dhiiftuuf si arrabse malee ani waa takkaayyuu homaa nammiine an akka asireetitti tokkeen namiiteen beektu ana motos odii jiraadhe yoo jaarsan qabaatitti janaajanaayyuu baay'ee bareedduudha wallaahi. Mana jana canta miti jan mana jana canta miti amas koy ishi debi keti kun tayyib ani lafa kaye sin arrabsete ninjira ready kanam bekwan ready bekwan sim bekwan ready sum baddu da wadi senti abtu gubbe ana faina marrama gafa Allah toke anama toke na lagefat ana fanin nama arrabsa male am miskina redin fanti balage t-shirti abichu gwan me anama arrabsu male ana t-shirti abichu gwan gite la anis gube fi barkan jawar isa namni hundi sodatu jechuudha abiyyi ne nyundi jawar nyundi anis kan jawar fude getem jawari fabi yararamani isino war t-shirti jara gubda kamtat jawar enyunni abiyyin enyunni namni jawarin bari jarri araramani toke jawari fabiye araramani isino war t-shirti jara gubda kamtatu amma gafi namni jawarin jechuudha sagaleen kon nagama nagama habibti sagaleen ke anke nagamu bar sirritti nagama anke nagaman jiru sagaleen ke nagaman sirritti nagaman nabafu di jawar enyunni abiyyin enyunni redini anatu nama anatu jala jedeti suuraa abiyyi akkasitti lafa argeet shinti beeti keessa argee suuraa isaa gubee kitaaba isaa gubee jechuudha. Maallaqa ofii gubee malee abiyyi gubuu hin dandeenye, abiyyi fonqolchiisuu hin dandeenye, abiyyi gubuu hin dandeenye. Tokkittiinis isa namni hundi jawaarin sodaatee jedhee jawaaris maleekaa miti, abiyyiinis maleekaa miti. Jawaaris ilma namaati, abiyyiinis ilma namaati. Haddi kana wanti gahee abiyyin arrabsuun abiyyin uffata isaa gubuun abiyyin suuraa isaa gubuun abiyyin kitaaba isaa gubuun kitaaba abiyyi hunda gubee abiyyin wanti ni irraa isan dhorkine jechuudha. Maallaqa ittiin bite sana gubee jira jechuudha. Akkas yoo ta'e anis jedheetan t-shirt ni jira yaadannoodhaan lafa kaayyadheen jira jarri illeen kaayyatanu ani immoo yaadannoodhaan t-shirtii sana lafa kaayyadheen jira isan jawaariin keessaa kutee ibiddatti qabsiisee reediitti naageessaa jedhe sheer godhaa reediidhaan naagahaa jedhe jechuudha. Maaliifi akka feesbuukiin koo gubattu beekeetan mastaawashaa lafa kaayyadheetan hin jiraa jechuudha. Takkittii san daaboo injifannaa jechuun waan hin taanedha. Reediin otuu dhufee naa seenee gaariidha sila. Achisi waa tamartii gaafate deema. Tokkee lafaa ka'ee isin hin tuqne. Abdussee lafaa ka'ee isin hin tuqne. Namooti biyya kana taa'ee si arrabsiise Abdusseedha. Anamiti. Lafaa ka'ee isin hin tuqne, lafaa ka'ee eenyuun hin tuqne, lafaa ka'ee naman arrabsine. Maammeesi haadhaaf abbaa isaa kan hin ga'ee arrabse otuun kabajuu jechuudha. Otuun isa kabajuu Dooktara Abiyyiidhaan ol bahee ilma hudduu bunaa jalatti dhalatte gadi bahii harsiidhaaf shawaa dhiifama gaafadhu jedhe. Dooktara Abiyyiin shawaadhaaf harsii maal godhee jira? Maalitti balleessee jira? Deebi'eetiyyi Daawud ibsaa fuuldura kaayyatee gaafa sana garaabaadhaaf shiroo garaa guutee jennaan አንተ ናና ውረድ በምን ዕውቀት ታስተዳድራለህ? ካንተ የበለጠ የሚያስተዳድር ይኸውና ስንት ዓመት ጫካ የከረመ ጀደ ከይባብና ከዘንዶ ጋር አብይ 17 ዓመት እኮ ነው ከይባብና ከዘንዶ ጋር እዛ ፋለም ሆኖ ማለት ነው ኖሮ ማለት ነው ደረቅ ጸጉር ተላጭሎ ማለት ነው አመድ ድሜ ለብሶ ዛሬ መጥቶ እዚህ የደረሰው ማለት ነው። ሞቱማ ከምቱ እናቱ አሁን የትኛው መንግስት ተሰደው ሞቱማ ከምቱ ተቀፈመ
የትኛው መንግስት ነው አንሶ ከሰው በታች ሆኖ አገርን የገዛ ኢትዮጵያን ያስተዳደረ? በየትኛው ሀገር ነው? ወይንስ ደግሞ በስንት ዓመተ ምህረት ነው? እስኒን ጉቡ እስኒ ኦቦሌሰ ኬሰን ይበር ሀደ በሪ ዱጋዱ በቹ ዮታ አስሊ አብይን ጀዋሪን ሂኒ በር ዲነ ጀራ ኦል እስኒ ካይ ዲነ ጀላኑ ካሴ ኦኬ አከንኛ ተምኔፍ ኑ ቆይ utuu hidhee shinti beetii keessattidha. Utuu hidhee qeensarraa buqqisiisa. Utuu hidhee mataa gogaarraa haachisiisa. Utuu hidhee kaateena harkaa miilatti galchisiisa. Utuu hidhee haayilaandiidhaaf elektirikii hudduutti naqaa akka ustaazota keenyaa jechuudha. Maaltu hafee jennaan inni jarri gadi bahanii abaara nuun hadha jechuudha. Baankii nuu kaa'e kaleessa nu baase. Diina jalaasini ol kaa'eet diina jalaasini ol kaase diina jalaasini ol kaase diina jalaasini kaase dhugumatti agala mal amma wanti si barbaadan jedhanu akka mataan irraa sini haadam gogaan irraa haadamu akka haayilaandiin hudduu fi elektrikiin hudduutti isiniif galu akka qeensi irraa sini buqqa'u barbaadanii jechuudha. Warri sana barbaadanii as jalatti barreessan lakkoofsa lama lama. Enki Siminya amma politika keessa baana waa'ee Jawaariif waa'ee Abiyyi miti amma dhimmi an dhufeef dhimma kiyyaaf keeti kana ta'uu barbaadu si tana. Ayi lubbu maali baate?